Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni xiyyaa baga jiraattan yeroo kanaan isin ga'e alhamdulillah annagaa kooti jechuudha. Egaa hordoftoonni xiyyaa har'aan tana waa lamaan isin argisiisa jechuudha. Maal jechuudha namoonni baay'een haala kamiin friendii Facebook keenyaa dhufachuu dandeenya akkasuma haala kamiin lakkoofsa Facebook keenyaa akka nam tokkollee hin argine akka namni baasee nun jenne dhufachuu dandeenya akkasuma friendii Facebook keenyaa illee akka nam tokkollee hin argine nu himalee haala kamiin kana lameen dhufachuu dandeenya jettanii na gaafattanii jirtu. Egaa haala itti dhufachuu dandeessan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Egaa duraan dursa jechuudha warroonni haga irraa YouTube channel kiyya hin argine akkasuma subscribe godhin akka subscribe gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Okay, YouTube channel keessan galuudhaan bakka searchii kanarratti jechuudha barsiisaa Mangistuu Oromoo appitanii barreessu jechuudha. Barsiisaa Mangistuu Oromoo appitanii searchii gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan profaayilii keessanii fi irratti kilikni gootu. Achi booda subscribe hojjettuna kilikitti gootu jechuudha. Egaa haala kanatti gurraacha bifa kanatti jijjiiramti. Achi booda harka mirgattoonni takka ni baati irratti kilikii yeroo tokko ni gootu. Akka dafee notification isin dhufa jechuudha yeroo viidiyoon asirratti post ta'e akkasuma bakka viidiyoo asii kana kilikitti godhuudhaan viidiyoo asirra jiru hunda daawwachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma daawwattanii dhiisuu osoo hin taane gara Facebook keessanii sheerii godhuudhaan akka hiriyootan teessan irratti affeertanii irraa wal barsiiftanii jechuudha. Okay, gara barumsaatti yeroo deebinu egaa friendii Facebook keessaniitii fi lakkoofsa Facebook keessanii dhufachuudhaaf kiroomii keessanii yookiin intarneeta keessaniin Facebook keessan galuu qabdu jechuudha. Egaa nama intarneeta keessan sin argisiisu intarneeta keessan ni galtu. Achi booda jechuudha bakka sanduuqa kanatti jechuudha facebook.com jettanii barreessitu jechuudha. Okay. Achi booda jechuudha ifama haala kompiitaraatiin seenee kuni. Okay, haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo keessan haala kanaan isinii fide Facebook jettu ni jirti jechuudha. Asirratti kilikni gootu yeroo irratti kilik gootan emailii keessanii fi paaspoortii Facebook keessanii isin gaafata itti guutu achi booda loogiin gootee ni seentu jechuudha. Egaa namoonni duraan seenee jiruuf jechuudha emailii fi paaspoortii nan gaafatu yeroo Facebook jedhu irratti yeroo kilik godhe xawwaaluma seenaa jechuudha. Okay, irratti yaada'u. Achi booda haala kanaan isiniif seenaa jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif seene profaayilii keessan gubbaa dhuftu. Okay, achi booda irratti kilikni gootu jechuudha maqaa keessan kanatti. Okay, achi booda gadi ni deemtu. Egaa yeroo haala kanaan gad deemtan jechuudha. Eessa dhuftu? Egaa haala kanaan bakka friends jedhu kana kajiru jechuudha. Haga qabdan haala kanaan isiniif himaa jechuudha. Irratti kilikni gootu. Egaa achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Asirratti public jettu ni jirti jechuudha. Asirratti kilikni gootu. Achi booda more jedhu irratti kilikni gootu. Achi booda only me jettu no asirratti ni jirti jechuudha. Public friends only me jettu fakkiin qulfi kan jirtu jechuudha. Asirratti kilikni gootu. Haala kanaan only me tahee namni tokkollee arguu hin danda'u jechuudha. Friendii akka qabdan isin malee abbaan tokkollee arguu hin danda'u. Akkasuma Facebook keessa seenee friendii isin jala laaluu hin danda'u jechuudha. Okay. Ammallee gara Facebook isin gara lakkoofsa dhufuutti yeroo deebinu jechuudha. Profaayilii keessan gubbaa dhuftu jechuudha ammaas. Ifama. Okay, profaayilii keessan gubbaa dhuftu. Irratti kilikni gootanii. Achi booda jechuudha ammallee gadi ni deemtu. Okay. About kan jedhu jechuudha irratti kilikni gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan gadi dhuftu jechuudha. Okay, kinoo asirratti jechuudha contact info kan jedhu jechuudha asirratti dargaggoonni abdii qaba. As fuula duratti immoo edit kan jettu ni jirti. As gaditti immoo lakkoofsi keessan ni jira jechuudha. Mobaayilii kan jedhu duratti lakkoofsi keessan ni jira jechuudha. Okay, edit kan jedhu irratti kilikni gootu. Okay, achi booda mobile info mobile phones kan jedhu ni jira jechuudha.
egaa lakkoofsa keessan jala jira jechuudha. Achi booda kiyyammoo waan dhofamee jiruufu qulfi irratti jira jechuudha. Isin garuu keessan puublikii yookiin friends kan jirurra jira jechuudha. Fakkeenyaaf keessan haala kanaaf friends kan jirurra jira yookiin ammoo puublik kan jirurra jira yookiin kanarra jira jechuudha. Warra dhofatan ammoo onlimii kan jirurra jira jechuudha. Kiyyammoo waan dhossee jiruufu onlimii jira jechuudha. Egaa keessan onlimii gootu jechuudha. Ni galee yoo puublik irra jiraate no haala kanaan yookiin ammoo haala kanaan jiraate jechuudha. Islaan argitu seen abdii qabaa shirratti kilikni gootanii onlimii kan jettu irratti kilikni gootu jechuudha. Egaa haala kanaan friend Facebook keessaniitii fi lakkoofsa Facebook keessanii dhofachuu dandeessu jechuudha. Egaa hiriyootan tiyya viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwataa. Barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo kana sheerii walii godhuun dagatinaa akkasuma Facebook keenya follow gootanii nu hordofuu hin dagatinaa jechuudha. Akkasuma YouTube channel isaan subscribe godhuudhaan viidiyoon kiyya achirra jira jechuudha baay'inaanii. Akkasuma wantoota haarawaa dhufan akkasuma gaafii namoota yeroo baay'ee achirratti post godha achirratti na hordofuun dagatinaadha jechuudha. Akkasuma wantoota haarawaa wantoota babbareedaa wantoota update ta'anis akkasumatti wantoota babbareedaa kan garsanii lakkifnu ta'a inshallah. Nagaan jiraadhaa barumsa biraatti walitti deebinutti sheerii walii godhuun dagatinaa viidiyoo galatooma. Bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota.